Hi everyone. Maqaan kiyya gaaddisaadha. Warra nan beeknee fi akkuma waadaa seenne baatii takka dura programming skillii ijoollee keenyaa dabaluudhaa fi video lecturii kan gosa programmii adda addaa irratti qabadhee dhiyaadha jedheetiin ture. Kanuma ilaalchisuudhaan namooti hedduu karaa keessaanii mobile application development irraa yoo eegalte gaariidha waan naan jedhanii fi directly man mobile application development irratti leenjii video gaggabaabaa isiniif dhiyeessuudhaa fi qophaa'eetiin jira jechuudha. Kanaaf torbeedhaan video chapterii tokko isiniifan gadi dhiisaa jechuudha waraabeetiin. So mata dureen irraa kan irratti fuulleffatu wantoota koorsii kana irratti waliin ilaalluu fi wantoota isinirraa eegamuu fi wantoota immoo an asii isinii ibsu generally why my course overview wantoota lecturii kana irratti kennaman waliin ilaallaa jechuudha. So practically miti jechuudha narraa directly garuu wanni nuun irra dubbannu isa kana boodaaf hunda isaa fi murteessaadha jechuudha. Yoo yaada asirratti waliin gallee booda isin rakkisuu danda'a waan ta'eef. Akkasuma viidiyoo kana yeroo YouTube irraa ilaaltanii gaaffii qabdan achuma karaa commentii irratti barreessaa, subscribe godhaa akka wanni kanaa booda gadhiifamu isin bira gahutti jechuudha. Kanaafuu yeroo ammaa kanatti kan nuti ilaallu Android application development dha jechuudha. Kan aappii yookaan maakii focusing goonu. Maaliif namni biyya keenyaa hedduminaan kan inni qabatee jiru mobile Android operating system irraanii ta'an waan ta'eef jechuudha. Maybe gara fuulduraatti Objective C programming irratti qabadee dhiyaachuu danda'a garuu koorsiin kun Android qofa irratti xiyyeeffata jechuudha. Akkasuma koorsiin kun nama dandeettii programmii qabuuf ni salphata. Isan qabneefis jalqabuma kaanii waan dubbannuu fi dirqama experience nama qabu ta'uu qabdan jechuudha. Namni computer science sirumaan baranne illee barachuu danda'a from any discipline as join gochuu dandeessu jechuudha koorsii kana. Dirqamni jiru fedha qofatu barbaachisa wanna kana baruuf. Maaliif haala salphaadhaan waan ilaalaa deemnuuf jechuudha. Okay. So koorsii kana irratti jalqaba wanni nuti ilaallu programming maal akka ta'e, maalummaa isaa, maal beekuu qabna, softweerota akkamiin nu barbaachisa isa jedhu ni ilaalla. Isin baay'inaan kan isin beektan application software dha warra click gootanii bantanii isa fayyadama waan ta'anidha. Amma immoo asirratti isa nami fayyadamu develop gootu malee isa ofii fayyadamtan miti jechuudha. So isa waliin ilaalla jechuudha. Gosoota mobile application kan irratti focusii godha isa jennu ni ilaalla. Torbee dhufuu yeroo jalqabaaf application keenya ishee jalqabaa ni dalagnaa jechuudha waliin. Ishee salphoo hello Android jennee jechuudha. Wama application wanna xixiqqoo waa display gootu jechuudha. Itti aansuudhaan projectii xixiqqoo ni hojjennaa kanneen akka calculator mobile keessa irra jiru xiqqashuma ni hojjenna. Yeroo baay'ee koorsii programming yeroo barsiifamu warreen kanarraa salphoo wanna ta'anii fi isaaniin eegalama. Inni isinii gallaan isa kaan immoo creativity mataa keessanidha. Kalaqa mataa keessanii kan uffatan malee saayinsiin isaa takkuma jechuudha. Akkasuma itiyoo gabataa afaasa jedhuu fi keessaniin akkasin hojjettan isiniin gargaara. Anti-text yeroo darbe gadhiisallee akkamitti akkasin hojjettan isiniifan ibsa. So walumaa galatti kaayyoon leenjii kanaas akka application mataa keessanii ofiin kalaqxanii kan games wanna fedhe ta'uu danda'a softweerota barbaadanii jechuudha. Kan bilbiluu, kan message dubbisu, kan chat gochuu nama taasisu, creativity mataa keessanii fayyadamtanii jechuudha. Dursa direct matuu gara Android ittiin deemini nami koodii barreessu yookaan software develop godhu wordota commonly fayyadamnu qabna. Irra deddeebiin kan isin beekuu qabdan jechuudha. Basic words kan akka isaan confuse isin gooneef jechuudha. So isaan irraa jalqabuudhaaf jechi isin jalqaba argitan programming jecha jedhudha. So programming ni jennu ajaja kompiitaraa
barreessuu jechuudha. Isa afaan Amaariffaan tiizaaz jedhanii jechuudha. Ajaja jalqaba kana godhi, kanarraa kaasii kana godhi, kanarraa kaasii kana godhi isa jedhamu jechuudha. Sequence of instructions that tell the computer what to do and how to do. Ajaja kana immoo kan kennu isin mataa keessanidha jechuudha. Fakkeenyaaf namni kaalkuleetarii irra tokko ida'uu tokko jedhee barreessee yeroo inni barreessu yeroo inni batanii lakkoofsa tokko tuqu iskiriinii irratti tokko akka mul'atu kan godhu isin mataa keessanii jechuudha. Isadha piroograamiin kan nuti jennu. Dugda duubaan namni kun kana tuqeera achi immoo iskiriinii irraa ibsaa dugda duuba isaati bakka kanaati walitti fufsiisii ibsii tokko akka mul'atutti isa jedhu goona jechuudha. Kanaafuu ajaja kompiitaraaf kennu dandeettiin namni tokko ajaja kompiitaraaf kennu qabu sun piroograamiing iskiilii isaa jenna. Lammata piroograamarii namni koodii barreessu yookaan ajaja kompiitaraaf barreessuu danda'u immoo kompiitara piroograamarii jedhama. Like namicha abbaa Facebook develop godhee Bill Gates abbaan fedhe namni koodii barreessu isa piroograamarii yoo namni suni dandeettii kompiitara piroograamingii barreessuu yookaan appilikeeshinii developii gochuu qabaa jechuudha. Ani piroograamariidha yoo inni jedhe. Okay. Itti aansuudhaan jechi nun irra deebinee fayyadamnu editor jenna. Editoriin jechuun afaan kompiitara piroograamiingiidhaan sooftiweerii nuni koodii keenya jechuun ajaja kompiitaraaf irratti barreessinu jechuudha. Fakkeenyaaf kun ammoo C++ koodi godhuu fakkeenyaaf nootipaaddii fayyadamuu danda'a yookaan Quincy fayyadamuu danda'a. Of course inni kun waa lama of keessaa qaba. So editor jechuun bakka itti koodii keenya barreessinu jechuudha. Sooftiweerii koodii keenya barreessuu fi nu fayyadu. Barreessuu qofaaf barreessinee save godhuudhaaf jechuudha. Inni lammataa compiler. Akkuma beekamu kompiitarri afaan takka qofa beeka. Innis binary language isa jennu jechuudha. Duwwaaf tokko maaliif mee elektirooniksii waan ta'eef ibsaa ibsuuf dhaamsuudhaan wantoota adda addaa waan nu hojjetuuf jechuudha. Kanaafuu nun immoo 0-1dhaan isa lakkoofsa hundumaa sammuu keenyatti qabannee katabuu wanna cimuu fi high level language fayyadamnaan. High level language yeroo fayyadamnu warra akka Ingiliffatti warra dhiyaatan almost akkuma Ingiliffacha. If yoo kana ta'e kana godhi, yoo kana ta'e kana godhi, yoo kana ta'e kana godhanii itti himna kompiitaratti. Kanaafuu nu normaalii afaanuma namaa isa fakkaatu barreessinaan. Saniif maaltu barbaachisaa? Translaterii barbaachisaa jechuudha. Sanuun barreessine koodii nuti barreessine gara duwwaaf tokkotti kan nu jijjiiru. Kanaafuu gosi sooftiweerii kan high level language gara binary languageetti nu jijjiiru compiler jennee waamna jechuudha. Kanaafuu piroograamirii ta'uudhaaf jalqaba maal qabaachuu qabna? Kompiitara keenya irra compileriin jiraachuu qaba. Kanaachi koodii sana barreessuun nutti ulfaata jechuudha. Compileriin immoo gosa hedduutu jiru. Fakkeenyaaf namni Java barreessuu barbaadu at least yookaan JDK compilerii qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf NetBeans yeroo baay'ee namni fayyadama. NetBeans compiler kompiitara keenya irratti install godhachuu qabna. Yoo isa inni nutti hin tolle immoo Eclipse fayyadamuu dandeenya. Gosoota hedduu jiru. Isa interneetii irraa buufannee kompiitara keenya irra kaa'uu dandeenya jechuudha. Akkuma asitti ibsa namni C++ kood gochuu barbaadu yookaan Quincy fayyadamuu danda'a. Turbo C++, Borland warri dur barattan ni beektu kana fayyadamuu danda'a jechuudha. Editoriin bakka itti barreessinu, compileriin immoo sooftiweerii high level language gara binary languageetti nu jijjiirudha jechuudha. Kanaafuu compilerii qabaachuu qabna. Fakkeenyaaf amma C++ irraa namni koodii C++ amma barreeffamni kun maalidha afaan kompiitaraanii diiteelii isaa torbee dhufurraa kaastanii University of Android Development jalqabnu. Inni kun ajajadha. Cout hello world. Kun amma wanni barreeffame kun maal jechuudha? Jecha hello world jedhu iskiriinii irratti mul'isuu qofaafidha kan inni hojjetu jechuudha wanni kun. Kun ajaja amma cout. Send the output to the screen with this text. Isamu compilerii fayyadamnee yeroo nun compile godhu koodiin kun equivalently gara kanaatti jijjiirama. Kun afaan isa kompiitara understand godhu. Isa binary language jennu jechuudha. Bifa 0-1dhaan almost kun hexadecimal waan ta'eef malee 0-1dhaan ammayyuu gabaabsamee barreeffamu kana ta'e malee. So isinii galeera dheeyyaadha. Editor, compiler, programmer, programming. So
Android application develop gochuudhaaf maal beekuu qabna isa jedhuu fi jalqaba afaan kompiitaraa beekuu qabna dirqama. Maaliif software hojjechuuf deemna afaan kompiitaraa beekuu qabna. Asirratti Androididha inni nu focus goonu programming language skill jenna. Kompiitara dirqama qabaachuu qabdu yookaan ergifattanii yookaan bitattanii jechuudha. Maaliif kun wanna theory haasa'amu miti dirqama koodii barreessitanii hojjechaa dogoggorarraa baraa itti dabalaa waan haraattumaa irraa jalaan baraa deemtu wanna ta'eef dirqama qabaachuu qabdu. So editoriin nuuf kan nu barbaachisu Android mobile application develop gochuudhaaf Android studio mobile keessan irratti fe'achuu qabdu. Fakkeenyaaf kun screenshot computer korraa fuudhedha. Asirratti kun baay'ee powerful editoridha. Baay'ee haala itti mobile application develop goonu baay'ee nu salphisa. Dizaayinii qofaatti qaba. Wanta screenii irratti mul'achuu qabu qofaatti gootonni haala salphaan hojjenna. Tekstii immoo qabna koodii lafatti barreessinu asin batanii kana yoo tuqne jechuudha. Steepii hunda isaarraa jalaan ni ilaalla. Of course dhumarratti erga application sana APK erga hojjenne jechuudha. Isa install ta'u erga hojjenne USB dhaan mobile keenya irratti dabarsinee mobile keenya irratti feenee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Namaafis dabarsuu akkasuma. Garuu wanta Android studio adda godhu maalidha? Dirqama mobile qabaachuu iyyuu hin qabnu. Kana baruuf kompiitara qabaanneenna. Maaliif asirratti simulate goone simulationiidhaan applicationiin keenya hojjetu isaa kompiitaruma irratti finna. Erga asirratti confirm gooneeti gara mobile keenyaatti dabarsinaa jechuudha. Isinii galee? Okay. Dabalataan wanti guddaan namni programmerii ta'e tokko beekuu qabu waa'ee raamii random access memory. Maaliif bakka hojiiti? Raamii jechuun the working space irraa video duraan irratti dubbadheera waa'ee kana. So namni 4GB laptop isaarraa qabu yeroo kompiitara isaa banu duwwaadha. Qaamni kamiyyuu fayyadamaa hin jiru. Akkuma banneen operating systemiin percentage 20 fudhata. Kan irraa 80% nu hafa. Isaan immoo applicationii kompiitara keenya irra jiran hundaan share ta'anii irraa jalaan fayyadu jechuudha. Kanaafuu yeroo hojii jennu fakkeenyaaf asirraa yeroo nuun afur xunnu calculatorii software bannee jechuudha. Afuriin kun dhuftee iddoo qabatte asirraa raamii keenya irraa jechuudha. Iddoo qabatte. Iddoo isheen qabatte sana bakki daataan biraan taa'u jechuudha. Sana booda pilaasii xunne. Pilaasiin arithmetic operationidha gara CPU deema. 8 yeroo xunnu 8 dhufee addana qabata. Kanaafuu CPU'n yeroo 4+4 jedhu asirraa eenyu afur hidhee gaafataan asii memory addressidhaan jechuudha. Isa booda asirraa fudhatee ALU'n CPU walitti deebisaa nu baasaa jechuudha. Kanaafuu memory managementiin baay'ee barbaachisaadha. Kana yeroo koodii irratti irra deddeebiin waa'ee kanaa kaasaa barbaachisaa waan ta'eef akkuma namni Finfinnee kee yoo Amboo deemuu barbaade jalqaba Amboorrayyuu yoo Dirree Dawaa deema ta'e jalqaba tikeettii kutachuu qaba. Tikeettii kan inni kutatuuf iddoo argachuudha. Kanaafuu iddoonni taa'u qopheessuufii qabna jechuudha. Kanaaf tikeettii isaadhaan dhufee baasii seenee ta'a jechuudha. Akkuma kana daataa asirraa software bannee yeroo nuun xunnu wanti nuun press goone suni raamii irra dhaqee ta'a. Jalqaba iddoo hin qopheessiniif taanaan lafa taa'uu qabu jechuudha. Kanaafuu erriin baay'ata. Namni baay'ee yeroo koodii barreessu kanaaf dogoggoru. Wanni guddaan bakka keenya qopheessuufidha jechuudha jalqaba irratti. Booda isinii gana deeyaadha. So Android maalidha yeroo namni baay'een Android yeroo mobile akka waan mobile ta'etti fudhatu. Garuu mobile miti operating systemidha. Gosa software kan mobile keenya guutummaa guututti to'atu jechuudha. Wanna nuun press goone, wanna nuun xunne, power isaa, memory sanuu afee, memory mamii qabna. Kaameraa gosa akkamiitu mobile keenya keessa jira. Kana hunda kan manage nu godhu Android operating system jedhama. Gosi software xixiqqoon Android irratti fe'amtu immoo isaan maal jedhamu Android app jedhamu. Ishee xixiqqoocha. Kanaafuu nuun Android operating system hojjennatu ta'in Android app application hojjennaa jechuudha. Isa asirra kaa'amu jechuudha. Mobile application gosa baay'eetu jiru. Akkaataa isaan itti hojjetan irratti hundaa'anii bakka guddoo sadiitti ramadamu.
Inni jalqabaa foreground application. Gosi applicationii warri kanaa yeroo hunda akka isaan hojjetan yoo feene banuu qabnaan. Hin banne taanaan mobaayilii keenya irraa isaanii hin dalagan jechuudha. Warri kun banamanii hin jiran taanaan. Fakkeenyaaf geemii mobaayilii keenya irratti banne yeroo mobaayilii keenya cufnee bannu geemiin sun ofiin hin banamu yoo nuti banne malee. Kan inni hojjetus yoo foreground irra fuuldura banamee jira ta'e qofadha. Irra keessa jira yoo ta'e qofadha jechuudha. Kanaafuu warra akkasii maal jenna? Foreground activity jennaan jechuudha. Fuuldura ta'anii warra hojjetan qofa. Isa booda hoo hin batanii yoo nuun tunne hin badu deebi'anii. Warri kun foreground app jedhamu jechuudha. Akkasuma background app dudduuba ta'anii warra dalagan dirqama fuuldura dhufuun qaban. Fakkeenyaaf namni yeroo isinii bilbilu phone caller wanni kun ni dhufa. Kun application jedhama. Screening application jechuudha. Akkasuma SMS yeroo namni isin jedhu isinii ergu automatically ofii isaan ka'an. So warri kun maal jedhamu? Background application. Yeroo koodii barreessinu immoo service jennaan. Maqaan isaanii background service jedhamu. Dudduuba ta'anii eventiin tokko kan ta'umsi tokko yeroo uumamu akka inni ka'u goonaa jechuudha. Wayirratti hundaa'anii hojjetu isaan. Tuqamoo osoo hin taane eventii yeroo nuun koodii sana barreessine kun yoo ta'e utaalii ka'isa jedhu nutu katabaa jechuudha. That's where the programmer is needed. Inni sadaffaan immoo amala warra lamaan ammaa warra qaban foreground, background warra qaban intermittent activity warra jedhaman. Kanaafuu jalqaba tuqamuu qabu. Erga tuqamanii booda immoo eessa dhaquu dugda duuba ta'aniillee dalaguu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf miidiyaa pileerii muuziqaa yeroo bannu jechuudha. Al tokko faayilsii keessa seennee erga banneeti homii erga xulleellee maal ni godhu? Ni hojjeta achi taa'ellee sagalee dhageessisa. Ammasitti intarneetii fayyadamaa wanna biraa banaa geemii taphachaa sagalee muuziqaa sanaa dhaga'uu dandeenya jechuudha. Warri kun intermittent activity jedhamu. Kanaafuu yeroo koodii barreessinu gosa isa kam hojjechuu qabna? Isa kamiif deemaa jirra jennee adda baafachuu qabna. Fakkeenyaaf namni kaalkuleetarii hojjetu foreground hojjeta waan ta'eef foreground activity kan inni create godhachuu qabu jechuudha. Namni background service yookaan eventii adda addaa dudduuba taa'ee kan hojjetu like spelling check, grammar kan check godhu waan akkasii hojjetu yoo ta'e immoo background activity eventii irratti hundaa'e waan hojjetuuf. Warra akka music player, media player hojjenna yoo ta'e immoo intermittent amala warra lamaanii armaan olii qabu jechuudha. So kun introductioniif kan yoo fakkaate iyyuu wantoota isin yeroo hundaa programmeriin ta'a yookaan software developeriin ta'a yoo jettan wantoota kana sirriitti hubachuu qabdu. Tokko obsa qabaachuu. Maaliif yoo jette kun creativityidha. Isin didaa, isinii hojjeta, isin didaa, isinii hojjeta, isin didaa, isinii hojjeta. Hamma baraa deemtanitti jechuudha. Kan filatamu iyyuu yeroo baay'ee dhiirri baay'een yoo isin mudate isinii hojjechuu dideessa booda yeroo fiiksi gootan isinii maaster godhaa deemtu. Irraa jalaan baratamaa jechuudha. Isinii nuffisiisu isa booda haala salphaan fiiksi gochuu waan dandeessaniif jechuudha. Lammata akka seenaa yookaan baayoloojii yookaan waan biraa dubbistanii qabattanii waggaa dheeraaf turuu hin dandeessan. Hin shaakaltan taanaan faayidaa hin qabu. Shaakaluu qabdu jechuudha. Dubbisuu dirqama namni piroograamingii dubbisu yeroo hundaa dubbisuu qaba. Intarneetii irraas maalirraas how to ittanii gaafachuu qofa kan isinirraa eegamu. Maaliif? Intarneetiin laayibrarii guddicha kiisii keessan keessa jirudha. Mobaayilii keessan fayyadamtanii isa bantanii wanna barbaadan gochuu waan dandeessaniif. Akkasuma wanna appilikeeshinii Play Store irratti argitan ofii keessaniif hojjechuu yaaluudha. Karaa kanadha kan isin bartan akkasuma waan haalaallee kalaquu dandeessan. So innarraa introductionii qofadha. Directii gara koodiitti waan deemne ta'eef yeroo dhufu irratti maal ilaallaa akkamittiin Android Studio akkamitti kompiitara keessanitti akka fe'attan akkasuma software isin yeroo jalqabaaf dalagdan Hello to Android software xiqqoollee dalageen isinitti agarsiisa. Akkasuma subscribe gochuun dagatina. Maaliif yeroo yerootti kan gadhiifamu karaa YouTube akkasiin ga'uuf waan godhuufi Facebook irratti postii gochuu dhiisuu hin danda'a waan ta'eef notificationin akkasiin ga'uufi toora YouTube keenya subscribe godha. Hiriyoota keessaniif illee share godha. Maaliif yoo namni baay'eeti anillee viidiyoo dalaguun natti tola waan ta'eef namni ilaalu yoo ta'e moraaliin kiyya bu'uu waan danda'uuf jechuudha. So karoorri keenya akkasii torbee torbeetti viidiyoo chaaptarii tokko isiniif gadhiisa.
hamma dhumaatti hordoftan dhibba shakkii tokko malee pirogiraamingii beektanis dhiistanis appilikeeshinii diivelooppii akkasiin gochuu dandeessan dhibba nana mana. Toora keenya akkuma baratame laayikii fi sheerii gochuun dagatina. Akkasuma toora feesbuukii keenya Kalaquu Kutaa jedhu irratti nu argattu. Yaada keessan asuma jalatti koomentii nu godhaa, laayik godhaa, sheer godhaa, nu jabeessaa. Waliin taanee wanna beeknu waliif hirra. Kanan dogoggoree koomentii godhaa nan sirreessa. Ani perfektii hidhachuu miti. Yeroo koorsii kana ala 4-5 barsiiseera yeroo Dirreedawaa Yuunivarsiitii ture. Akkasuma appilikeeshinii xixiqqoollee daddalagaan ture. Saniif ekspiriyaansiin qabu sheer isinii gochuuf yaala. Hedduu galatoomaa.